Nagaa akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota maatii chaanaalii keenyaa har'a koodiiwwan bilbila keenyaa sadeen tokko isinitti agarsiisuuf hin deema. Koodiiwwan kanatti fayyadamnee odeeffannoo bilbila yookiin waa'ee bilbila baratti oomishame baruu ni dandeenya. Akkasumas stooreejii bilbila keenyaa guutuudhaan akka nu rakkisne kan nu fayyisu, akkasumas immoo bilbili keenya foorwaardii yookiin nama biraatiin xalafameera yoo ta'e yookiin xalafama laata jennee yoo yaadnu ta'e isarraa balleessuudhaan nu fayyada. Amma kallattumaan iddoo bilbila keenyaa kana ni banna. Iddoo bilbila keenyaa eega bannee booda mallattoo urjii, mallattoo riqichaa 1258 duwwaa jennee mallattoo urjii akkasumas 36 mallattoo riqichaa jennee tuyna. Kana booda bifa kanaan kana nu fida jechuudha. Warroota asitti tarreeffaman kana keessa main version jedheet kana nu baaseera. Isa keessaa kan nuti har'a barbaadnu RF call kanaadha. RF calling kuni bara bilbilli kun itti oomishame nutti agarsiisa. Kanaaf namarraa fakkeenyaaf bilbila yoo binna ta'e odeeffannoo bilbila sanii yookiin bara bilbilli sun itti oomishame bifa kanaan argina jechuudha. Kanaaf RF calling jedhu kana 2021 jedhu kana nutti agarsiisa jechuudha sirraa. Kanaaf bifa kanaan odeeffannoo bilbila sanaa kun bara bilbilli sun itti oomishame baruu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti immoo bilbila keenya irratti stooreejii guutee kan nu rakkisu ta'e bifa furuu danda'u ilaalla. Innis mallattoo urjii, mallattoo riqichaa 99 duwwaa duwwaa jennee mallattoo riqichaa tuyna. San booda bifa kanaan kan nu fida. Achi keessaa nuti har'a kan barbaadnu delete damp state jedhu argina. Delete damp state isa tuyna. Isa tuyne booda damp result jedhee nu fida. Delete success jedhu goona jechuudha. Kanaaf bifa kanaan yeroo yerootti delete damp state gochuudhaan bilbila keenya fooyyessuu dandeenya. Sadaffaa irratti immoo ammas idduma bilbila keenyaa kanarratti bilbila keenya yeroo namni biraan irraa fuudhe yookiin forwardii ta'uu yookiin xalafamuu isaa xalafameera ta'a jennee yoo yaadnu yookiin yoo shakkina ta'e maal goona mallattoo riqichaa duwwaa duwwaa lama mallattoo riqichaa jechuudhaan ni bilbila jechuudha. Bifa kanaan eega nu dhufee booda simii barbaadnu sanarratti ni tuyna. Isa tuyne booda bifa kanaan irraa hayneera jechuudha. Bifa kanaan call forwarding or raise successful jedha. Kanaaf irraa haqameera jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Bye.